Do re mi fa so sirriitti maal nama jeeqaa kun? Maali ka halkaniin kaatee akka harree kormaa iyyituuf? Harree dhaltuu riibaa kaasuuf kaa. Isinlee dhuftee asii hojii iyyituuf moo? Lok si duukaa iyyituuf. Mee amma kasanii dhiisiti jecha. Ati amma rabbiisi qabee amma sagalee qaba jettaa ka akka konkolaataa ila otobisii samii dhaabatee kanu iyyituuf badama. Lok akka kee jechuudha. Ganda keessa naannee qoraalii jecha qoree ciccitaa sassaabuu dide ka. Ila lammii fi gaayyoon nama cabsa jedhanii beektaa mammaasatu kana jedha jecha. Ku eebba gaafata beektaa hojii akkanaa kun akka qoraalii kun jecha eebba gaafata haatee si eebbiftee abbee si eebbisee firri si eebbisuu gaafata kana qabata akkan. Eebbifamteetta. Eeyyuu Maaf hin deemtu reemma hojii keetti gara iddoo eebbifamteetti. tasuma jecha il haga sagalee kana falmannee yeroo xumuraatiif iddoo tana keessaa ariinutti jecha jaarsa kanatti haga nagaa buufu jaarsa kana iddoo tanaas sochoosin jedha. Kanallee naa qaban. Akkan. Siini waa'ee sagalee koo kana irratti haasa'uu keen dura jechuudha. Nama taatee sayyuu dura yaada kee intarnaashinaal godhe. Sagaleen kee eessa akka jiru bara. Yerisicha yaada kennu dandeessa tole gaaddeefi. Lafa lixa bomba. Mee amma ati jecha inuu sagalee qaba jetta maana hojii waliin dorgomu ture. Anatu Eeyyuu sifaan sagaleetiin. Siini bu'aan dorgomamoo sirbaan dorgoma si duukaa. Lamaaninuu jecha lafa dibeessi mo'adha. Hin qaba'anii la daddeettii waan akkana qaba dorgommii irratti. Namni tokko namoo hin beeku. Baay'ee yaada kee kana laan nama waa'ee muuziqaa kana irratti yaada qabu hin tuffatu. Maaf akka nama aartii tokkootti tuffiin hin barbaachisu beeku. Garuu immoo jechuudha. Ati anaatiin dorgomuu keen dura dursa waa'ee saayinsii aartii baratu. Sagaleen kee iddoo kan akka jiru bara. Yerisicha ana duukaa wal dorgomuu dandeessaa? Atillee amma akkuma warra kaanii saayinsii aartii baradhe iyya jetta ka. Baradhe taatan mallee. Eenka maal akkan baradhe? Bareedumti sagalee koo kun sitti nimu simbirumti sitti nimtu otoo gaafatte. Ani ka jedhu. Odoo saayinsii aartii kanan baratiin dura dhiitee nama kuffisuu sagalee keetii kun akkam ture badi. Maalifan sii deebisaa jira beekte? Akka uummataatti lakkaa'amuu baattee fi garuu immoo namoota nu gaafataniif artistoonni boonuu hin qabnu namarratti. Sagaleen keenya gara uummataa deema beekta miti? Akkaan. Maalinni sagaleen koo kun jechuudha osoo gara saayinsii muuziqaa kan barachuutti hin dhufin dura. Akkaan. Akka ajaa'ibaatti bareedaa siin jechaa jira. Gaggeessinuu. Achii booda'u gara saayinsii muuziqaa kana gaafan deemu daree vookaaliin seenu. Akkana jedhu. Daree vookaalii gaafa seenu sagaleen kee kun akka qaramee boof maal godhu beekti? Qoricha. Doo! Reemee faa jedhu sii kennu. Isa liqimsita. Sagaleen kee kun ka haayi piichii gorachuu jalqaba. Haayi piichii loo piichii wanti jedhamu jira. Sagaleen gaafa samiitti ol ka'u jedhamtu isadha haayi piichiin. Achi booda sagaleen haayi piichii ta'e kun immoo gara lamatti ba'a. Eessaaf eessan jettu? Garamii baamee. Maal beektanis laa tokko gara mirgaa ba'a. Inni gara mirgaa ba'u namoota gurguddoo jiraaf ture isaaniif. Inni gara bitaa ba'u immoo sheexanatu dhaggeeffata. Sagalee amma baafte kun jecha sheexanaa fi kaaka'ati baafte anuma dhufee sin jidduu bahe malee. Laakki inni an sirbe maa namaaf garuu kan kee gaafa laalu immoo jechuudha. Kan seexanaa siin ta'u kan namaas siin ta'u gidduumatti adjestimentii wayi istiidiyoo galuu barbaada adjestimentii. Istuuduu amaluma keessanii
eega kanamaa baafte jecha sagaleen amma baafte eega kanamaa ta'e ana wajji waliin dorgomtuu. Ammayyuu abdiin kutuu mucaan kuni ani nama sagaleensaa ajaa'iba ta'e nama professional ta'e duukaa malee nama akka kee baana yerootti wal dorgomuun qabu baay'ee. Beektaa rabbiin kiyya waan kijibaa kana jecha ila akkanuma fuudhe ila roottomaatsi keessa gadi kaa'e waan kijibaa sima keessa tuule beektaa ila bada mucaa. Ani ofii kijaabiti waan kana kasi himuuf kasi iyyuuf jecha abbeetumaa yaade. Yoo ati amma ganama kaatee asii ol ila akka harra'ee jettee asii samii ol iyyitu ana haa nyaatu. Hirriba keessaa ka'anii akkana akka kufan odoo surriin isaanii jidduu surriin tii haa jiddu abbiyaa kiyya. Yoo ati sagalee kana gara bitaatitti dhibaaftu ka sheexanaati ka maali jettu gara kanatti akkana kufan ana haa kuffisu gara nattillee anumti isaanii haa jiddu. Kufika. Amma asii gara na deebi'e yoo ati gara na sagalee kana baaftu ammallee anumti jala haa dhangala'u. Dhangala'ita. Akkana siin jedham ofin sobinii ofin kijibinii sagalee tokko qabdu. Isisin jedhamu akkan siini anaan bar sagaleen kun akka bareedu kan natti namoota sagaleetiin na caalan namoota sagalee gurguddaa qaban internaashinaal ta'etu natti malee nama akka kee eenyu fa'a isaa keessaati tokko urgeechaa fi raajan akkana iftuu kadimimiftuu jedhe edaa horii keessaa nama dhufetu waa'ee sagalee horii sagalee loonii si tamaarsisa jecha sagalee horii kasi barsiisaa jiru nama baadiyyaa dhufe ada kana jalaa fudhatte ada adaa isaantu si taphata jecha namicha waa tokko hin beekne jalaa waan kana guurtee abbee hirriba dhoorgite jecha mana ofirra jiisitan jecha badamuuca akkam godhani ila jarri tun jireenya ta'een barbaaddu lubbuu tee tana balleessuu heddii sagalee si cufuu heddii kichuu si kutuu heddii jarri tun bada nama nanaana ga'i'an akkam godhaniitu akkanan nu gaafadhu ila ganama yoo kaatee ajattee asii ol iyyitu il hidda onneetu si citaa tokko naa jedhu hirrifatiin duufimoo hirrifatiin afaacha sii dhaqqabe asii dhufe maal duutaami talammataan jetture talammataa qilleensumti ati fudhattu kun jecha ka warra kaanii caala humna qaba beektaa suudaan irraa ay fid ila akka laalutti anam akka ila mooyxaa qaba waan kanarra beektaa ila dandeetti ajaa'iba qaba achi yoo ay fiddu qilleensi ulfaataan kun dhufe garaa kee keessa seenaa somba keetirra asii yoo ol deebi'u kokkessi rakkataa si cufaa hinduu taatannaa qaba si yaannanu garaanu nyaata lamee maal gochuun qabu wanni ati gochuu qabdu jara tanarraa gorii waan isaan siin jedhanii dhagayinii irraa fagaadhu siin jedhe yoo jiraatu barbaade akkan kan biraa ka ibaa jecha sagaleen koo garuu inuma dhoha eela amma yoo akkana silaalu kana jecha fuula si yakkee ila fuula si balleessee suuraa sirraa fuudhee rabbiin kiyya si qaamessee bada nama duraan akka kana jirtaa mucaan bishaan lagaa fakkaatu waan biraa fakkaatte ma kasala si godhe ila wanni kalkanan fakkaate iyyitu kanaaf jecha jara tanarraa gorii jara tanarraa fagaadhu mee amma sagalee kee mee qilleessa gara alaa gadi baasi mee ol deebisii fuudh asii haa dhaabatu siin jedhe kun ka xumuraa haa ta'u nama tokko jalaan dubbatini nagaa na ool'amu hojii deemaa ani dorgommii gaafa bira itti deebinaa kanallee naa qabata. Shamaan namni rifataan beektu haa ta'u rifadhee odoo lafa dhahee waas biratti amma. Baay'ee jala sitti fakkaate kitaabni Maayikil Jaarsan. Maal jedhee eessa beektamu ati? Baay'ee jechuudha. Namni nama rifachiise deebi'ee ofii isaatii yaa rifatu jedha. Kanaafuu sinna rifachiise rifadhu kaa. Bu'aan taate isa beekaa jenneetti deebiina ani kanan jedhu. Ammaas dhaabbadhee talaa sin dhageeffachaati ture. Maal abbaa keettaan haaleetti sirrii qixxiidha maal jechaani turteem? Maal jedheerree? Maalitti dubbadhee? Maalaan jedheen jettii tuni haaliyaas. Kana booda yoo sirbitee onnee keetii si baqaqaa gororoon kee si duudaa hin ciccirtaa addaanii hin jenneen ati. Ani waan ana kana qaaqaartaadha. Isa tokko naan jechaa ture bar seexanatu jijjiiree sitti hime malee ana miti kan waa kanatti qaaqe. Ani sin amanu sitti mira. Akkamitti na namanne ani ittiin dubbannee sin. Amma takkas jenneen ba yaadi jechuun
Sirriika! Gurbaa sirriika! Sirriika! Sirriin! Sirriika! Obbo Fuullee maali kana barbaaddu? Na harka jira. Mee as kenni gurbayyoo. Mucaan ol seeneetu balbala natti cufu. Sirriika ammoo? Dubbachuu. Waaree ishii waama ishii. Sirriichoo! Sirrii! Sirriikichoo! Sirrii! Obbo Fuullee asuma keessa jira garuu. Eenyu ol seenu juma kiyyaaniin argeessiin jedhe. Waamitan ture eenyu? Amma hoggaa seenumoo? Eeyyee. Ani kanan jiru Obbo Fuullee. Jechas koottayi. Amma hoggaa ol seenu jechaadha. Hirriibni kiyya na qabeera narrafaa. Sagalee keessaan dhaga'uu jibbee ija keessaan argaa jibbeera akkanumatti isin jibbaan jira jedhee ol seenee. Laakiin nafee waa tokko naan hin jedhe. Homaa naan hin jedhe. Waa tokko sitti dubbanne. Amma immoo kunoo hoggaanii gara suuqii keessaan garasiisan ga'ee amma hoggaan achas deebi'u mucattii wayii na sitti na qabdee jechaadha. Kaleessa galgalaa jenaan jedha. Oddoo keessan keessa akkanumatti tuskiin akkanatti tokko tuskii bara shaabiyaa. Tuskii waan gurguddaatu oddoo keessan keessa tokko haati ture naan jedhe laa. Amma kunoo immoo hoggaan seenu immoo dhiiga xiqqoo takka karaarratti argeetan ture. Maali kalee gara sirriiqadhaan wal loltanii? Maal jedhaa kun urgeechan immoo maal ta'e gurbayyoo lola maali? Lakki Obbo Fuullee amma laala kan kalee galgala sin argetti miti laali. Kuni keecha laal. Fuulumti keessanuu jechaadha laal. Akkanatti ifurdatta laal qotiyyootti baatan laal qotiyyoo soorramaati ba'ee fakkaata. Hariyyoo wal xabbastan jedhee ta'ini malee waan biraati fiitu. Gurbaa yoo sababa biraa barbaadde malee ija kee duraa deemi. Maal jedhaa kun? Maal Obbo Fuullee maal taatan akkimittan deema hojiirra nama amtanii too'i maal jechuudha kun? Waan akkanaatti odoo furmaata kennin deemanii. Maal ta'e ani na waa maali? Sirriikichoo! Sirrii! Nama maal taate ani? Sirrii! Sirriikichoo! Baari ani maal taate? Baari kunoo nuti haalii harkaan guutuu asitti dinqisiifattoota kee wajjin laala asitti oddoo kana keessa kaanne waa biyyoota kanaas keessatti duudanii asitti sirbaati bullee mi'aali warra biyya kana keessa kun asitti fakkaate kunoo biyya alaa faadha faranjiin nuti haali maal taate laali shureeffaa heeraffaan as keessatti sirbaati bulanii amma isaan geggeessee anmaa amma ol deebi'uuti boo gadi ani kanan jedhu amma laali muuziqaa kee kana jechuudha laali addunyaa irratti beeksisuudha jechaadhaan guyyuma tokko lee rafeen bulu laa guyyaa tokko jechaadha laa Itoophiyaa keessattuu siifan beeksisa maali Itoophiyaa miti laal biyyoota kanneen akka laal Sooriyaa faa Antaarktikaa faa maali gammoojjiiwwan gurguddaa deemee too inni ittani maali isaan illee dhaggeeffatanii waan rakkoo qaba waan taate laali takkumallee duubatti hin deemu wali muuziqaa keeti. Ani anan jedhu haalii waan sitti himne wayitan qabaa jechaadha haadha manaati kan durii san beektami. Amma ishiin akkasii wal dhabe sitti beekan tureemi. Amma kalee galgala gaarii ajaa'iba sitti maalaali sirrumatti na dhageeffadhu tola. Kalee galgala oduma as keessatti sirbinuu amma. Namni bileef kaamma ishii haadha manaati jasanii amma laali. Himma keenya sana wal dhabuu keenya jechaadha laal. Manni murtii kanaa qabee jechaadha laal amma irras jirutti. Nu furuu dadhabeetuma akkasumatti adda dhiisneetuma akkasumatti hin dhiisi. Amma kalee galgala kaa. Asii laali sirba kana hin banne nan baafadhe kaa bilbila. Ani ishiiti isaanii duwwaa sagal jedheetuma eegala bilbilli akkuma nama kaanii. Duwwaa sagal jedheetuman barreesse lakkoofsa ishii guutuutan barreesse gurrattaan qabadhe. Asii sagalee muuziqaa keetii itti dabalaan jedhee sagalee nan eeggisiise. Ishiinis achumaa hin kaastee bilbila ittan qabe kaa kanaan booda. Hin dhageeffattee. Kana booda heeloo jedhaanii. Siikee naan jettu seeta. Sagalee kee dhageeffattee siikeera kanaan booda naan jettu seeta. Laal anis asii namni nan gammade wanta obbo Fullaasaa sun na akka jirti laal nan tokkosee garaatti garagara nan tokkosee anis asii nan gammade ishiin siikee naan jechuu ishidha. Laal jireenyi kiyya laal muuziqaan kee jireenya koo laal akkanatti lalasiisee laal lalisaa godhee laal jireenya. Dachaan akka naan jiraatu na godhe haarii maal taate muuziqaan kee an jireenya kiyyaanii na hojjete hoo ani anan jedhu maali haarii guddiina mana gahu mucattii sun maaliin qolloftee deemte haarii kan hundumaa rakkoo
shuraadha laali waan ishee haa qollofu hin jedhu maali ishiin tuni wannoon haadha raawu. Gurbayyoo garumti koona dadhabnaan anan deebi'ee toluuf maaluma goote mucaa kiyyaa duggee. Ani obbo Fullee maalitti tan beeka laalamma mucattiin teessa jechaadha laali. Ganamaan kaateetu maasuma keessa iyyitee la akkanumatti gadooddi laali. Wayin akka qotiyyootitti bookkisti. Wayin akka adureetti nyaawwisti laali. Wayin akka hoolaa mar'atti. Akkasuma jettee ofuma ishiiti. Qullufa hin gootu seeta. Waaqayyo si haa qullufu. Maal taate obbo Fullee jedhin malee maal taate akkas. Akkamitti akkas jettan anaafillee laali siniifis ilma keessaniifis gaariin ta'u waan akkana. Amma mee maaluma goona ogguma maal goone nu dubbatame. Amma laali obbo Fullee akka namarraa dhageette jechaadha. Dhukkubni kun dhukkuba baraafamaa daddarbaadha. Laali amma kunoo namticha san beektanii sinuu beektanii laali namtichi sun beekamaadha. Isaayyuu dhukkuba kanatu galaafatee nama maal taate? Rabbiifuu kunoo maal taate kanaafuu jechaadha wanni isin gochuu qabdan amma jechaadha. Tokko itti siqina irraa siqa. Yoommoo kana dura abaartanii raattan jechaadha. Abaarsi keessa sun kan mataa kootii haa godhu jedhaatoo deebi'aa of abaaraa raawwataatoo jechaadha. Tufaaf immoo. Amma maa tufuuf hin Soole maaramii soole. Amma ammaa ittiin tufneefi. Obbo Fullee maalinni kuni dhadhaana dibaarta sitti fakkaate kuni. Humna ilma kiyya ukkaamsee qabeetu sitti na erge. Yoon taa'ee itti yaadu rakkoo hamaatu sirra jira. Ani immoo jechaadha laali kaa'oon kanamatti dhaabbadhee itti yaadu jechaadha laali shimala kiyyatti hirkadhee kanatti itti yaadu jechaadha laali. Humnichi laali sillee ilma keetillee fudhatee tooyi qileetti lixuudha ka'ee jira laali. Kanaafuu jechaadha furmaanni jiru. Harroonni illee wadda jechaa jirani zabana kana immoo jechaadha laali. Biyya keessee isoo dhabdan akkas fagaattaniituma jechaadha. Akkas hin xiriyettaniituma si'achi. Biyyoota ollaa faasoo ta'e deemaatoon harree adii milikkita tokko hin qabne. Hidhaatoon bitaatoon ganama odoo simbirrii wacin jechaadha. Qalaatoon faladha. Yoo kana goone ta'e jechaadha laali. Boru ganama oddoo sana gadhiistanii too'i muxootachuu keessanii. Gurbayyoo maaluma tasi cufe hin dubbattu. Gurbayyoo dubbadhu mee. Yaa hin dubbattu. Kuni tuffii kooti haa ta'u ka erga jettetti haa ta'u. Richo amma hundi ishiitu kanaasitti wannoo qollofamtuun irratti dhiistee deemuu ishiiti. Maaltu kana wajjin nagumeenas deemetan kuma lameetti wajjin achitti shubbisa. Urgeecha. Qormaatichi eegale jechuudha. Wajjin deemnu. Yaa Waaqayyo. Eessadhaan jirta maaloo yaa Waaqayyo. Kana dura si rakkisee beekaan. Har'uma laalle na salphisiin guyyuma takkitti tana qofa na salphisiin. Nama maal taate dubbadhuuti rakkoo keessa na baasi waaqa itti amantu laaliiti maal taateeti. Isini yoo an du'e maal fayyadamtu? Yoo an du'e maal argattu? Maal jettaati maal arganna namana yoo akkama baasee jalaali abbaa kee wajjin deemnee raawwanneetuma iddoo boochaa yoo achas deemnu yoo akkama baase biddeemnu raawwalamu. Galgala immoo namu wajjin teenyee namu keessa teenyee jechaadha. Rakkee balakkaa lamaan arganna baal kana darbaa baal argannettee. Akkanan jedhu. Biddeen isinii dur mana keenyaa nyaattan biyyoo ture. Lakki nama baaltu biyyoo gade minaanuma. Laali garuu jechaadha kan gaafasii adda laa. Kan gaafasii adda. Hojjennee nyaanne jechaadha laa. Laali ganama yoo ti duute jechaadha deemnee saaxinii sii ta'u jechaadha. Asitti hin bal'anne asitti hin dheeran. Annee tooyi likkiitti sii binnee dhufna. Annee booda sii qonnaa. Kanaan booda si binnee oolan jechaadha. Sii boonya. Hin boonya laali. Amma shamarran kun jechaadha salphii fa'aa waggaa kanatti reeffa kee fa'aa wajjin kaadha. Abbaa kee fa'aa wajjin. Amma ergaati duute immoo anatu jira kaadha. Ana fa'aa wajjin waggaa kaadha jechaadha laali. Hin boonya niiti immoo boonyee yoo achas deebinu. Hin deemnaa hin nyaannaa hin dhunnaa yoo achas deebinu jechaadha. Waanis immoo jedhaatuma nyaadheera kaadha waan baay'ee hojjenne laala ammaa asii duutte jechaadha. Yaadni keessan anaatiin na ajjeestanii sagalee koo kana hattanii saamtanii itti fayyadamuuf taanaan isinii milkaa'uu ani osoon du'ee boolla seeneeyyuu sagalee koof jecha aartii oromoof jecha ka'een nan dhufaa.
Waan tole waan misoole. Maasi balleessine yaali. Akka ati deebitu garuu hin beekne. Akka ati deebitu nan beekan. Maasi balleessine garuu naman. Maamnutti deebita waan meeqaa tama sii goonee saaxinii sii binnee sii qofforree sii boonyee nutti deebita. Siif raajan miti kan ganama ka'iitii otoo simbirriin waciin ka'i iyyi gadoodii caraani jettanii sagaleen koo kun sagaleen artistii Oromoo akka inni dhoowuuf akka inni dhoowee immoo hiddi dhiiga koo kun immoo dhoowee akka hin du'uuf kan na kakaasaa ture. Siif raajan miti tiyaatirallee kan hin hojjenneef waan baay'ee yaalaa turtan kana beeka. Laali amma jechaadha laali sirriiqittii nuti amma cubbuudhaa fi miti jechaadha kan jenne kana laali si hubuudhaa fi miti. Laali garuu jechaadha wanta amma jette kun ituu hin cita. Garuu immoo jechaadha laali. Anis waa'ee isaa xiqqoo ishii hubannoo akkasitti hin beeku jechaadha laali. Eessatti akka citu yoom akka citu asitti ta'ee asirratti ta'ee jechaadha. Iddoo inni itti citu jechaadha laali. Maaliif akka citu iyyuu immoo jechaadha beekuu dhiisuu dandeenya. Wanta kana maal gochuu qabda sitti fakkaate laali. Raajittiin jechaadha. Umbarsiitii laalee deebitee laalu qotiyyan hin qabdi jechaadha laali. Ishii gaafattee raattee akkamitti akka cituu fi eessatti akka citu ishii irraa dubartee akkami. Ilaameeyyu qofaa koo deemurra ati na yaalchisu wayya waan na qabuu dandeessa yoo baqaqsanii dhuunfaa jiraata. Hoosi tarsaasan illee kottu siin qaba. Waan akkoo qabanni immoo. Anu mata rukutamaa kana yoom maal godhe wajji asiis kun na gubaa jira. Urgee balbala kana suuta yoo rukutan maal rakkina qaba hojiirra jira sirrii na beekta sagaleen akka na jeequ beekta raajaan hojiirra jira hin jeeqamaa hin dhiphata hojii jalaa bada hin jettu ati hin yaaddu. Baasittu si afuu bareeka buskutii katamaasi seeraan dudubbisifa. Jaalanneetti dhufne sitti bakkaan rakkanneeti. Ulullee seera kee daabboodhaan marii nyaadhu. Sayyuu balbala natti cabsee seeraan dubbadhaan jedhama. Raajaan tasgabbaa'e anatu sagalee koo xiqqoo na dhukkubee jennaan si biratti yaalamuun dhufe. Sirrii maaltu si argate? Artistii akka sabaatti nuti qabnu sidhaa. Qaroo ija keenyaadhaati maaltu si argate maaloo adoo koo? Maal siiti beekte? Dhukkubni koo tokkoffaa irratti shuraa ishii gaafan argu ilaa ol laguuruma barbaada. Ilaa asumatti na ba'a. Lammaffaa immoo halkan keessaa gara barii irratti naannoo saayitii 11:47 irratti ka'e iyyi caraan simbira kaase naan jedha keessi koo. Kan biraa Inni sadaffaa fi inni ijoon immoo albeema tokkollee osoo hin baasin addunyaa kanarratti fammasi maayikil faaduuka hiriira isaanii keessatti galmee seenaa irratti maqaan kee habarraa'u na godhu. it's amazing. Wantoonni ati amma natti himte hundi isaayyuu chaalenjii ittiin artistoonni amma addunyaa irratti istaar ta'an keessa darbanidha. Ani boru waan ani istaar ta'uufiin qoramaa jira jechuudha. Sirrii ko ati istaarii ta'uu mititi waama tokkoof nama hin uumamnedha si galee ramti. Amma furmaanni isaa maalidha? Furmaanni dhibee koo amma waa'ee koo dhiisiiti. Furmaanni dhibee koo maalidha? Furmaata dhibee kee kanallee sittin hima. Garuu yeroo nama tokko furmaata laattu tokko jira beekumsa namaa kan haati gurguratu jira. Amma utu urgeen gadi baatii gaariidha. Solushinitti deemaa jira waan ta'eef. Ba'uureen Maaliif dar in turteen ba'i? yoo marfee waan hamtu siin qabu. Rakkoon qaba. Maali ani horiidhaa kan na qabdu? Gara asumaa wal dhukkubaa ilaa asumaa waraani. Toli na waraana deemu. Yoo si deemu na waraana. Kuni jabbii qabaa bareedaanis qabuufi. Maalsiti namoota baay'ee dhukkubsate gara koo dhufa. Yeroo isaan dhukkubsatanii gara koo dhufan immoo soluushinii ani ilaaluu fi halkan yeroo maatiin isaanii rafanii jedhan halkan walakkaa ka'anii maatii isaanii irratti akka isaan iyyan tokko jedhe. Nyaata si'a tokko caalaa akka isaan afaaniin kaan daandii gubbaa yoo deeman sirba
caraana gadoodha akka deeman yoo namni rifate isaan ilaali kolfanii akka bira darban uffata qorraa malee uffata haphii akka isaanii uffan garaadhaan akka hin ciisne sagalee isaanii jalaa ukkaanfama waan ta'eef jechuudha. Wantoota akka kanaan itti himaa ture. Ammanii yoo yaada kana siinsi gorse halkan gurra keenyarraa iyyita. Anaanis hojii malee jireenya nu dhowwita namoota mana kana keessa jiru jechuudha. Gabaabumatti siinii waanumti muuziqaa. Furmaanni jiru. Furmaanni jira sirri furmaanni isaa muuziqaama wanta jedhamu sammuu kee keessaa baasii. Muuziqaadhaaf ati hin uumamne anaanis na jeeqaa jirta. La amalaattee viidiyoo waraabame muuziqaa koo ediit naa godhe naan jedhe. Faayidaa hunda isaa furmaata jalaa godhee geggeesse kan saba gurra sabaatti baasne sabni maal nuun jedha. Kennaa keessan adda baafadhaa sittin kana booddee muuziqaan daandii gubbaatti baname dhageesse taana gurra kee cuqqaalladhuuti fiigiti badi bakka muuziqaan baname dhaabbati geerarsa urgeechaa jalallee hin dhaabbati. Meebii fuula kee gaafa naan faashaalii bareedaa qabda gara tiyaatiraatti otoo deemte. Kana waan itti dudubbattu yeroo baay'ee nama adda ooddi kaaraaktarii wayii natti fakkaata si galee muuxannoo Sheekispiir irraa fudhattee osoo isa faana hiriirte jedheen si gorsan. Garuu jechuun yaadota amma kaaste keessaa muuziqaa dhiisii inni jettirree natti hin tolle. Haa ta'uutii garuu uummanni amma na gaafatutti yeroof jalaa badee sirrii qaaneessa deemu bilbilanii albeemni kee yoom gadhiifama. Kaamiin gisuun hin jedhaan immoo. Garuu immoo yaada isaa amma kaaste jechuudha. Isa waa'ee Sheekispiir waan kaasteef immoo inni jalqabaa hundi isaa rakkoo hin qabu. Gorsa kee fudhadhee amma keessumaa tiyaatira kana immoo yeroo dhiyootti hojjedheen yoo sin argisiisu ta'e ana obboleessa kee miti. Sheekispiir! 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 Uummanni bilbilee albeema kee yoom gadhiiste ammanii naan jedhutti hin dhufu karaa muuziqaa. Uummanni yoo siin bilbiluu siin jedhe nutu boqonnaa arganne mana kana keessa. Anaan baay'ee kan na cincessu. Namni akkamitti kennaasaa addan baafatu. Waan uumamiif akkamitti adda baasee wallaan. Muuziqaan baasa jedhee sagalee jedhu walii isaa hin beekamne yeedaloon keessa hin jirre gurra uummata kanaa duucha. Uummanni boqonnaa kallattii ittiin argatudha. Akkamitti namni kompiitar saayinsii baratee poolitikaa xiinxala. Akkamitti namni dooktara kan horii ta'ee kan namaa hojjeta sababa ilma daadaa qabuuf sababa wasiila qabuuf walgashee jireenya bitaa nutti galche. Ani gubaa muuziqaa warra jettu afaan ishee keessaa utuu luugamne utuu danda'ame arraba afaan oromootiin sirbisiisu sana keessaa baasee arraba biraa keessa editingiin hanga isheen natti tolnaan. Kennaa keessa adda baafadhaa inni deemtu xobbee.